Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Hussein Official. Baga nagaan dhuftanii har'a akkaataa bilbila namaa takkatti xalafuu dandeessan, akkaataa bilbila namaa xalafuu dandeessanuuf bilbila xalafamee jiru haala kamiin akka baruu dandeessanu karaan lamaan isin barsiisachuudha. Karaa appilikeeshiniitiin namni bilbila kan keessan to'achuu danda'a. Appii isin hin beekne bilbila keessan keessa buuse, akkasuma email akkaawuntii bilbila keessan keessa buusuudhaan namoonni biroo fageenya ta'anii bilbila keessan waan isin dubbattan hunda to'achuu danda'u jechuudha. Bilbila waan isin fayyadamaa jirtan hunda ilaaluu Gmail akkaawuntii fageenya ta'anii yoo bilbila keessan keessa buusan kana haala kamiin akka arguu dandeessan, emailii nama biraa bilbila keessan keessa jiraachuu haala kamiin akka arguu dandeessanuuf ofirraa balleessuu dandeessan. Appilikeeshinii isin hin beekne fageenya taa'ee namni bilbila keessan keessa buuse yookaan immoo bilbila keessan keessa taa'ee mistira keessan appii dabarsaa jiru haala kamiin akka baruu dandeessanuun viidiyoo kana keessatti isin agarsiisaa jechuudha. Bilbila keessan xalafamee jiraachuu dhibbaan dhibbatti haala kamiin akka to'attanii adda baafachuu dandeessan. Bilbila namaa xalafuun garuu dhorkaadha. Akkasuma barnoota kana akka isin barattanuufan akka isin irraa of eegdanuufan malee bilbila namaa takka xalafaa jechuu yookaan immoo bilbila namaa to'adhaa yookaan xalafaa jechuu fanii miti kan isin barsiisaa jiru. Akka isin barnoota kana baratanii of eeggachuu qabdan waa hundaa bartanii akkasuma itti fayyadamuu qabdan uffanni isin agarsiisaa jechuudha. Bilbila namaa xalafuudhaaf immoo akkasuma karaa bilbila namaa xalafuun hin danda'amu nama isin heeyyame yoo ta'e malee jechuudha. Kan namni isin heeyyame akka to'attanu nama heeyyama isin kenne yoo jiraatan komanteetti naa barreessaa isin jira. Kana isin agarsiisa namoonni chaanalii YouTube kootii fi haaraa taatan chaanalii YouTube kootii Hussein Official kana gaa subscribe gochuudhaan gaa viidiyoo kan koo jala seentan Hussein Official jedhee jira. Subscribe godhaa namoonni haaraa taatan subscribe yeroo gootan ol ka jettu gubbaa kaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoo an post godhu nama hundarra waan isin bira ga'uuf barnoota bilbilaa wal qabate hedduu jala gadhiisan jira. Waa'ee bilbila keessanii wal qabate barnoota imo barnoota Facebook jala garaara baradhaa namoonni ammoo hanga onaa hin argin viidiyoo yeroo dhaggeeffattan jechuudha. Laayikii tuqun akkasii ittiin jabaanne viidiyoo yeroo dhaggeeffattan mallattoo laayikii kana yeroo takka tuqu akka hin daganne laayikiin hamilee guddaa namaa kenna nama jajjabeessaa jechuudha. Kanaafuu laayikii yeroo tuqxan laayikii tuquu hin dagatinaa. Viidiyoo kana danda'ame guddinaa keessan share godhaa. Asirratti egaa appilikeeshinii isin hin beekne bilbila keessan keessatti buuseeti kan namni isin xalafuu danda'u kan isin hin beekne jechuudha. Appii tokko kanneen kana eessarraa akka argachuu dandeessan appilikeeshinii kana eessarraa akka arguu dandeessanuu fi isin agarsiisaa jechuudha. Kanneen kana isaa jechuudha. Hamma karaa keessa agarsiisu appilikeeshinii fi Gmail akkaawuntii fayyadamee namni haala kamiin kan nama xalafuu isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Awwaala iimeelii kan keessan keessa iimeelii nama biraa jiraachuu ni ilaaltu jechuudha. Iimeelii fayyadamee kan namni isin xalafuu danda'u Gmail akkaawuntii isaa yoo bilbila keessan keessatti buuse malee abbaan fedhe iimeeliyaan isin to'achuu hin danda'u. Garuu Gmail akkaawuntii bilbila keessan keessatti yoo buuse waan isin jettan hunda dhaggeeffachuu danda'a jechuudha. Gmail akkaawuntii isaa bilbila keessan keessa fidee yoo buusee yookaan bilbila keessan keessa jiraate namni biroo bilbila keessan waan isin namaan dubbattan hunda dhaggeeffachuu danda'a jechuudha. Kana isirraan haala kamiin akka ilaaluu dandeessan waliin haa ilaallu. Siitingii bilbilarra eega seentanii egaa iimeeliin nama biraa Gmail akkaawuntii bilbila keessanii keessa jiraachuu ni ilaaltu jechuudha. Siitingii bilbilarra bakka akkaawuntii inda baakaappii bakka jedhu kana bakka irraa dibaa yookaan tuqxu achirra eega tuqxanii asirratti haala karaa isinii baasaa manaaj akkaawuntii kan jedhu keessanii seentu jechuudha. Manaaj akkaawuntii eega seentanii asirratti nan dhokse malee akkaawuntii bilbila keessaa qabu. Akkaawuntiilee keessaa qabdan keessaa kan nama biraa yoo irra jiraate maal gootu yeroo takka akkaawuntii nama biraa sana irra tuqxu yoo kan keessan hin taane ofirraa ni balleessitu jechuudha. Yeroo irra tuqxanii remove account kan jedhu kun ni ba'a asirratti remove account jedhee yeroo remove account tuqxan ammallee kan jalaatti remove account jedhee isinii baasaa jechuudha. Yeroo sadii maa tuqxan ni bada account sun bilbilarraa nama biraa yoo keessatti agartanidha. Inni amma isin agarsiisaa jiru kun. Iimeeliin nama biraa yoo bilbila keessan keessa jiraate namni bilbila isaa irratti ammas iimeelii sana waan qabuuf isin hordofuu danda'a. Waan isin jettan hunda isin dhaggeeffachuu danda'a jechuudha. Kana tokkoffaa karaa isin of eeguu qabdan iimeeliin nama biraa akka bilbila keessan keessa hin jiraanne. Kabraa fageenya taa'ee kompiitaraan yoo dhiqatan loogiin godhe haala kamiin baruu dandeenya seeru ammas bakkuma asirratti bakkuma akkaawuntii adda baakaappii seenuudhaan bakkuma iimeelii ammaa manaaj akkaawuntii tuquudhaan iimeelii matakka irra tuqxu jechuudha. Iimeelii bilbila keessaa qabdan kan keessa irra jechuudha. Kan keessan shakkii irraa qabdan namni biraa fageenya taa'ee iimeeliin koo keessaa seenee jira moo seenee hin jiru bilbila altu asirra eega seentanii Google account bakka jakanis jechuudha. Manaajera Google account eega tuqxanii haala karaa isinii baasa. Iimeelii keessan gubbaatti baasa. Ganjallaatti siitingii adda addaa isinii baasa. Asirratti secret and login bakka jedhu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Achirra eega dhuftanii ola xaa'uudhaan asirratti namoonni biroo fageenya dhaabbatanii yoo dhiqata kompiitara yookaan bilbila jiraatiin iimeelii keessan keessa seenan asirratti manage all device bakka jettu kana yeroo takkanii tuqxu bakka irra marsaa kana manage
all device bakka jettu kana yeroo tuqxan gara divaayizii bilbila keessanii bilbila isin hirka jiru isin galchaa jechuudha. Namoonni biroo bilbila isin hirka jiru kana yoo dhiqata seenanii jiraatan irraa olee kanatti isinii baasa. Hammaan waa takka keessan jiru kanuma bilbila kan koo qofaa jechuudha. Kan keessa yoo dhiqata jiraate irraan olee kana koompitara bilbila nama biraa maqaa bilbila keessanii asirratti ni ilaaltu. Maqaa bilbila keessanii garuu maqaa bilbila keessaniiti alatti bilbilli nama biraa as keessa jiraate kan nama biroo waan ta'eef mallattoo xiyyaa tuquudhaan yeroo isin mallattoo xiyyaa tuqxan maqaa bilbila nama biraa yoo ta'e saayin awut ka jettu kana tuquudhaan keessin ofirraa balleessitan. Maqaa bilbila nama biraa yoo ta'e innis keessa jiru kun maqaan bilbila keessa yoo baate maqaa bilbila nama biraa yoo ta'e saayin awut ka jettu ammaa tuqti fayyadamanii jiimeelii kan keessan keessa yoo seenanidha kan isin kana fayyadamtan. Inni kabraa hammallee karaa appilikeeshiniitiin osoo isin hin beekin fageenya taa'ee appii daawunloodii godhanii bilbila kan koo hordofaa jira yookaan immoo waa'ee namaan dubbadhu dhaggeeffachaa jira jechuu yoo shakkii irraa qabaattan seetingii bilbilaarraa bakka appilikeeshinii yookaan immoo appi seetingii bakka jedhatu seenuudhaan yeroo achi seentan appilikeeshinii isin bilbilarraa qabdan hunda isinii baasa. Ola xaa'uudhaan appiitti fayyadamaa hin jirre takka bilbila keessan keessa ni barbaaddu. As keessa appilikeeshinii hin beekne kan isin barbaaddan. Appilikeeshinii itti fayyadamaa hin jirre akkasuma kan hin beekne yeroo irra tuqxan dileetii yoo jiraate dileetii ni jettu akkuma kana instaal jira asirratti kan haquun barbaanne diraayivizii waan ta'eef googilii irra itti fayyadamaa jira waan ta'eef jechuudha. Tokko tokko immoo dileetii hin qabu garuu appii itti fayyadamaa hin jirre achi keessa ilaaluudhaan dileetii ni gootu jechuudha. Achi keessa bilbila keessa irraallee appilikeeshinii mul'ata iskiinii gubbaarratti appii itti fayyadamaa hin jirre yoo as keessa jiraate ofirraa balleessitu jechuudha. Karaa appilikeeshiniitiin karaa biraa eessarraan kan isin seentanu karaalee biraa appilikeeshinii seetingii keessa dhokatee taa'uu eessarraan kan arguu dandeessan karaa biraa asirratti jechuudha. Asirratti egaa secret and device bakka jiru yeroo seentan gara fuula duraa isin fida. Secret and privacy keessa eega seentanii haala kanaa yeroo inni isinii baase ola xaa'uudhaan other secret setting bakka jiru kana ni tuqxu jechuudha. Achirraa tuqxan asirratti bilbila keessa appiin tokko misira keessan dabarsuu kan danda'u device admin appii kana device admin appis bakka yeroo kana eega seentanii appilikeeshinii isin hin beekne kan bilbila keessa irra hin jirretti fayyadamaa hin jirre yoo keessa jiraate oofii gootu haalammaan oof godhe jiru kanaan ofirraa oof gootu yoo badaa ta'e fayyadamaa hin jirtan yoo ta'e dudduubatti deebi'uudhaan appilikeeshinii sana bilbila irra barbaaddanii dileetii ofirraa gootu jechuudha. Appii bakka hammaa jiru kana namni appilikeeshinii fayyadamee akkasuma hammallee iimeelii fayyadamee karaa kanaan kan inni bilbila keessan xalafuu danda'u takka karaa fedheen namni isin hordofuu hin danda'u jechuudha karaa biraa. Kanaafuu haala kanaan ilaaluu baruu ofirraa balleessuu dandeessu. Bilbila namaa xalafuudhaaf immoo akkasuma haala kamiin akka xalafuun dhorkaadha. Bilbila namaa takka fageenya ta'anii yookaan immoo bilbila namaa heeyyama namaatii alatti bilbila namaa hordofuu yookaan immoo nama to'achuun dhorkaadha jechuudha. Namoonni akkasuma immoo bilbila namaa namni yoo isinii heeyyame yookaan godinyaa yookaan obboleessa yookaan immoo ilma nama isinii heeyyama keessaniin to'achuu barbaaddan haala kamiin akka sagalee isaa dhaggeeffattan waan inni dubbatu dhaggeeffattanu yoo heeyyama keessa inni sun yoo heeyyama abbichaatii yoo ta'e jechuudha. Sana viidiyoo lammataa keessatti isin agarsiisa. Viidiyoo kana haala kanaatti fayyadamaa isin jedha. Gaafii barnootaa fi akkasuma wanta isinii galuu hidhee gaafii qabaattan waan isinii galuu hidhee jechuudha. Komantiitti gaafadhaa isin jedha. Waan bilbilaa wal qabate hundaayyuu viidiyoo kana akka namoota hedduu bira ga'u laayikii fi sheer godhaa.